meeshaalee saadaa kofalee qarshii isaa wajjin tokko tokkodhaan meeshaa hangama gatee fi birrii hangama gafite garuu meeshaan kun ka waggaa tokko ture isinii galee waggaa tokko bitamee lafa jira gaafsarra akkasa ture gatii kanaanii osoo tahiin hagam akka dabalee ammallee akkasumaan barannu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu ashama harka fuune jirra jirtu amantiif kutaan osoo hin qoodin baga jiraattani jalqaba irratti carqii isii ka jiru carqii uffata firaashati sufraadha kun akkuma sitti argaa jirtan kana sufraa nyaataati makitanii sufraa nyaataati baay'ee guddaadha kono maatiin ammoo tuyyuu daallatuuf meeshaa kana fudhatuuf dhufanii as jiranii itti sun ammoo sufraa nyaataa guddaa waan ta'eef bakka kana argine asitti sufraa rakabootiiti argaa jirtanii kuno kaameraa zuumitti isinii goonee argitanii sufraa rakabootii illee guddaadha jechuudha akkasuma ammoo tuyyuu rakabootii illee asumaan isin agarsiisee deema kunoo rakabootiin kam amma bitaa jirru kana guutuu isaa irra isinii amarsu kaameraa argaa jirtanii diizaayinii bareedaa ta'ee fi keessi isaa warqaammaa yookiin ammoo dahabiidhaan faayamee jechuudha kana isa kana ol fuudhee argisiisu Talqabech mata talqabech. Konooti. Ilaala waggaa turuu isaa aslaala awwaarra akkatti dhee kaartoonii keessatti argitanii maaliif wala wallellee nama sobuun gaarii waan hin taane dhugaa jirtu akka argitanii fi kunoo qaniisan qarshii 5,000 ture meeshaa isaa guutuu waliin meeshaan akkuma si argaa jirtanii tipsii qaba kunooti akkasuma tipsiileen gizaaza midijjaa qaba midijjaalleen kunoo gizaaza haalaan margaa jirtan kanaani haarayaa miti itti aansuun ammoo ka shaamas ta'uu danda'a ka hixaanaa ka jabanaati jedhanii garuu baay'een fayyadu sobuunumaan fayyadu itti aansee rakabootii lammataa qabdi rakabootii xiqqaa gaafsan 2,500 garaagarummaan meeshummaa rakabootiin kunillee bareedaa ta'uu malee garaagarummaa qaba kunoo meeshaan isaa kana akkuma argaa jirtan kana asirraa akkana jalaan cufannee fi bilbilee wanni hundi isaa dadhabaadha jechuudha wanni ani kana jedhee isinitti himu hin jiru akkuma qarshii wal caalu waan mara wal caalaa filannoon ka abbaati midijjichi kana kunoo argitanii irra laxxafanii jechuudha. Kanaaf inni qarshii 2,500 isiniin jedha itti aansee ammoo siniidha sinii ani tanallee orjinaaluma kunoo sinii furdoo taate doolaarii jechuudha baay'ee bareedduu taate yabbuudha guddollee kunoo akkuma si argaa jirtanii qaniisan qarshii 4,000 turte fireen 20 qaxaan 28 jechuudha as keessa 12 waan 12 jira akkuma si argaa jirtan jalallee akkasuma jechuudha asitti illee akkasuma rakabootii kana xiqqoo warqaamma kasirriif keessaa qabu doolaarii furdaa jechuudha kun argitanii baay'ee furdoodha orjinaala hin bareeddii jechuu siin tun maatiillee na bira jiranii ragaa ba'uu danda'an sanirra namoo yabbinna qabdi kanaaf kana fakkaata kaartoonii 4 jechuudha sinii itti aansuun carqii firaashaa isin agarsiisa carqii firaashaa akkuma argaa jirtan kana kuno as keessa jira ciccitee waraqaan nu jala gizee sadii jijjiirree waraqaa ho'aatu ciccira kunooti carqii kan namni hin beekne hin jirtani isboon jedhaani carqii firaashaa qumatiin isaa dheerinni meetira 2 giraawwan isaa ammoo tuyyuu saantii 80 yookiin ammoo 75 irratti kana dabachiifna nu kana dabachiif akka hanqanneef turfii akka ta'u kuno asirratti kafa Afrikaa caala dabachiifna jechuudha nama baay'ee jaalattanii takka warrillee asumaan lakkaatanii lama kunooti sadii afurii shanii jechuudha argitanii kuno firee shanii argaa jirtanii akkuma si argitan kana isa shanan kana video geessinee ta'ee caccaba rakkoo hin qabu kuno tiraas jarqii isin agarsiisa kuno tiraas jarqii illee akkuma si argaa jirtan kana firee takka kunooti itti aansuun lama sadii afurii shanii jaha torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afurii
15 jechuudha. Sufraa lamaan dabalatee asirratti inni kuni firaashni tokkichi carqiin firaashaa tokko meeqa barbaachisa? Tiraas carqii 3 barbaachisa. Tiraas carqii 3 barbaachisa firaashni tokkichi. Kanaaf firaasha 5 fi carqii tiraas carqii 15 17 illee bareeda ta'a malee hin irratu. Meeqa warri jettan carqiin firaashaa carqii orjinaala kanaan furdaa yoo ta'e jechuudha. Isinii galee isboonjiin keessa galee as fidi. Kana keessa isboonjii galee hojjetama argaa jirtanii miti hojii isaa kun garaa keessa amma wal sobuu waan hin barbaachifneef isboonjiin galee haala kanaan yabbatee akka firaasha bareechisu yoo kadalaanu ta'e 1,500 yeroo baay'ee gatii na gaafattan herreegadha yoo isboonjiin hin galle illee rima xiqqishuu hir'ata jechuu isinii galee birrii guddaa isinitti fakkaatiin garuu akkana isinii dalagamuu wayyaa kanaaf 1,500 itti aansu namoo tiraasini 600 jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala kana fakkaata. Ka itti aanu isin agarsiisa meeshaa itti aanu gatii gaafsaniitiin akka namatti illee isin agarsiise haga takka nee asiin deemi. Burcuqqoodha. Burcuqqoon gaafa sanii garuu asirraa dubbise irra naa salphata. Meeshaa itti aanu turkii gaafsanii qarshiin isaa baay'ee rakasa jechuudha. Argitanii abbaa afurii fi turkii orjinaala barbaaddi. Kunooti. Raanii jechuudha argitanii qarshiin isaa gaafa san qarshii 3,000 qofa jechuudha amma immoo qarshii 4,500 itti aansuun isaanii nyaata raanii turkiitti maaltu aanaa maankaa fannooti maankaan kun badee jiraayyuu inni kun jechuu orjinaala maankaa saramiikaati qarshii gaafa sanii qarshii 2,700 amma 3,700 moo akkana hin jiru yaajajaan malee itti aansuun ammootuyyuu jookii ID fi burcuqqoo darzana tokkooti. Jookiin ID'n kunooti. Akkuma si argaa jirtan kana gaafa sanitti jechuu qarshii ammaa odoon ta'e qarshii 750 moo akkami amma 900 wayi. Burcuqqoo ID'dha kunooti. Burcuqqoo ID'dha. Isaan akka walitti dhiyaattu kan yeroo mara fayyadaman jechuudha. Qarshiin gaafa san qarshii 1,050. Kuno asirra jira daftara irraa waraabbanne jechuudha waggaa tokko 1,150 amma immoo 1,000 fi qarshii 300 haga 500 illee jechuudha akkaataa dizaayiniitiin burcuqqoon illee darzana tokko firii 12 itti aansuun wanni isin qabdu maktafaa mukaati maktafaa mukaa ammoo na jalaa jijjiiramee isin agarsiisa itti aansuun rakabootiidha waraabnee jirra isinii rakabootiti sinin rakabootii gaafa sanitti yaa ilaahi qarta amma isin argisiise surree fi qarshii 3,500 jechuu maashaallah baay'ee rakasa turte itti aanu distii firee 5 qabdi kunooti distiin akkuma sitti argaa jirtani silvariidha jechuun baay'ee akkasitti orjinaala sanii miti waan orjinaala hin taane dhugaa walii himudha orjinaalli qarshii 15,000 galtee jirti fireen 5 isiin tun ammootuyyuu gaafa sanitti qarshii 3,950 turte amma ammootuyyuu qarshii 4,500 fi baay'een daballe itti aansuun meeshaan isiin qabdu maal qabdi isiniif fakkaate taphaa harka itti dhiqatanii isa kanaa jechuudha qarshii 300 itti aanee ammoo masxaaxabatti maal isiniif fakkaate isaanii zirgiidha isaanii zirgii yabbuun jechuudha garii kabirrii beeku isinitti hima qarshii 2,000 firee meeqa firee 12 isinii lakkaa'uu danda'a takka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 jechuu birrii 2,000 kuni gaafsan guutuun isaa kana birrii 1,000 ture maankaa darzana tokko shuuka darzana tokkoo fi akkasuma immoo maankaa bunaa darzana tokko guutuun isaa kanatti gaafa san waggaa geenne birrii 1,000 jechuudha rakas ammoo kuni ammootuyyuu jechuudha akka barbaadaniini akkanumatti guutuun isaatu qarshii 600 qarshii 400 qarshii 700 waan hin caalle jechuu guutummaan isaa akkanatti baay'ee iddoo miti kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hagana yoo isiniin jedhee jira meeshaa tokko tokko isinitti hima akkasuma immoo isin meeshaa ofii as keessatti ilaallattu makarajiin jira makarajiin illee gaafa san birrii meeqa akka ture gaa rabbi dubbachuu baay'ee rakasa ture jechuudha akkana widdii miti kanaaf haala amma argaa jirtan kanaan meeshaalee tokko tokko isin agarsiisa isin mana ilaallattu qarshii osoo hin ta'in nooti globaalii fireeshanii akkasuma immoo meeshaan isaa as keessa jira ganaa bilooniidhaan itti hidhanii jechuudha kunniin biloonii isaati akkuma beektan kun biloonii qaba hundi isaa fireeshaniyyuu as keessa biloonii isaatiin hidhanii kun globaalidha jechuudha namni hundi jaalatu sanii feestaala keessa deebisee fi meeshaalee kaawwan asumaan akka ilaallattu isin agarsiisa asumaan kun burcuqqoo warqaamaatii waancaa jechuudha isa kana gaafa sanitti burcuqqoo warqaamaa
kuma lamaa fi dhibba shan kan hin dabarne dhibba saddeet akkas waan hin tarre na fakkaate garuu amma gara kuma sadii fi wayiiti itti aansu namoo tirii orjidii fi orjinaala qabdi tiriin kunniin fireen sadii walirratti jechuudha akkanumattuyyuu yoo adda bittan kunuyyuu kuma tokkoof wayii kunamillee akkasuma jechuudha garuu walirratti kuma lamaa fi dhibba jahaa jechuudha guutuun isaatu ishee itti aansuun kuni kanan ga'u jechuudha habbiidha argaaftanii misimu forjidiidha gaafa sanitti ammoo kun dhibba torbamu dhibba saddeet waan agasin caalle itti aansuun maaltu hafe masoobiidha masoobii kunoo akkuma sitti argaa jirtanii masoobii dursa sufraa kana jalqaba argitanii jirtanii carqee waliin dalagamee sufraa akkanatti carqee ila isinii haa galu warroonni majlisa arabiyaa qabdan sufraan kun baay'ee yabbuu waan ta'eef maatiin as jiran kunillee haa faradan kunu waraqaan isaa carqii waan irraan dalagamuuf warri majlisa arabiyaa qabdan sufraa kana ajajachuu hin dandeettan sufraa qofa kan nyaatatii fi kan bunaa majlisi walirra maachi gootanii ajajachuu hin dandeettan qarshii meeqa qarshii kuma sadii fi dhibba sadii gaafsa namoota akkasa ture kuma lamaa fi dhibba saddeet moo akkamii gaafa saadha isin jarra qabeettidha waggaa tokko na bira keetti meeshaa maashaallaa jedheefi itti aansuun minxaafiidha kunuuti minxaafiin kunillee qaata bitame gaafa san rakasa ture turkii orjinaala yeroo baay'ee minxaafii turkii ammaaleen isinitti hima isinif fakkaate qumatii guddinna isaa ammoo laalanii jira haga samuuna kana majliisa waliin gadhiisaa jiru kunuuti kana caalan sanirra laxxafuu danda'an isa kana argitanii ka warshaa waliin kana waliin dalagan kunu argitanii meeddiin turkii ka jedhuu fi akkasuma afur baay'isuu lamaa ka jedhu argitanii meeddiin turkii jedha kana waliin oomishama warshaa irratti maatiin keessanillee yoo ilaale arguu danda'a kun irra lixxifii qaba akkana gootan irraa kaachaa itti aansuun ammoo saayiziin isaa afur baay'isuu lamaa jechuun garaan lama qumatiin afurii jechuudha itti aansuun masoobiidha kun masoobii daabboo asii argaa jirtanii itti aansuun masoobii buddeenaati masoobii buddeenallee asii argaa jirtanii meeshaan saada akka kana fakkaata tiraasii akkana 15 qabdi firaasha 5 qabdi jechuudha masoobiin beekan safeedii qabdi meeshaan haala dagatte kan jennu safeedii daabboo safeedii buddeenaa qabdi jechuu lamaanuu gaafa sanitti birrii isii garuu amma hin yaadadhu waan 789 caala achii gadi malee achii olii miti kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya firaasha asirra firaasha 5 qabdi gaafa san firaashni rakasa ture firee tokko birrii baay'ee rakasa jechuudha tiraasiileen akkasuma baay'ee rakasa tiraasii 15 fi firaasha 5 qabdi kontirool biffee mitirka 20 qabdi akkuma asitti argitan kana jechuudha viidiyoo irra jira akkana fakkaataa meeshaan saadaa lakkoofsi bilbilaa duwwaa 9 78 15 75 waatsaappii teelegiraama qofa yeroo hundan argattanii amma meeshaa kana dachaafnaa isiniin jedha bakka ittiin bohaartanii nagaatti horaa bulaa fayyaan faayaa